wayii jala seente akkamitti leenca kennuufii dhabdee ati biyya akkasii jirtaa jedha. Biyya akkasii jira malee namni sun akkaawuntii irraa birrii meeqa qabaa hin beeku namni tokko. Sigaleemi ka Saudi Arabiyaa jirullee damoza wayii margata bar. Yoo olaallee tiise yookaan gaalallee yoo tiise yoo ne birri koo ba'oorra yaaganya. Ginsan guutee maaliif nama kana kennuu dhabe? Sigalee nama kan namni kun dammoo biyya akkasii jira nama kanaaf maa waan kana kennuu dhabe jedhee nama kana zolloma. Gin kun sirrii miti sigaleemi. Kanaaf warroonni waan akkanaa yaadan warroonni waan akkanaa dalaganii warra siifii miti warra haadha mana keetiitii miti warra jireenya ofiitii fi yaanne. Kanaaf ati dammoo karaa kanatti hubattee waan kana irra taruun kee waan guddaadha. Kanaaf baga gammadanii isinii gammannee jirra mo'atamullee waan guddaa beeku. Mo'atuu bichatti gammaduun fafummaadha. Mo'atamuttillee gammaduun dammoo beekumsa sigale. Kanaaf karaa kana wal hubatu waan guddaadha. Na isin jaalannaa jaalatamtoota. Isin jaalannaa. Faajanii jiran laa amma wanti reality ilaaluu qabdan maayini reality on ilaaluu qabdan tokkoffaa haati seenaa geemaraa miti. Harka namarraan qabdu. Geemiin taphattu. Nama waliin beektu. Isinii galee akkanumatti dhuftanii bira dhaabbachuu hin jiru mar seenaa keessatti namni hirribaa ka'ee geemii taphatee hirrii takka argatu hin jiru bar wallahi. Leenci ol guuramaa ture bar. Garuu akkaataa isii beellamatetu humnaa ol gaxxamte malee gixmaa uka haqin balaa hoone inji osoo qimamii mana madaam amaaraa wayii laaftu wayii fidatte ragga sila moote bar. Moote sila isinii galee. Inna oluttaanuu balleessise bamaxanuu bittee ariif nabbare ግን ያው ኡፍላላ jettee tumaanii amala qabeetti yenaan jedha Oromoon hundi na biraa nafu bammiloo no sigale jechi mootuu namoota meeqa dhabama godhe kun qilixoo buusee kun lubbuu dhabsiise an kana waan beekuuf ta'e jedhani ture ganama kanallee isinitti maa ture ani dhibbaan dhibbatti akkasiin mo'atamtuun beeka because maaliif haalli amma Oromoo irra jirullee gaarii miti haalli amma Amaara irra jiruuf Oromoo irra jiru tokko miti tokkoffaa amma namni kenna akkaataa naannawa ganda minaaminiitiin walii kennaara isinii galee miti. Haguma sanuu humnaayyuu hin qabu haguma kennu sanuu iyyuu leencuma takka sanuu ji'omaati ganda isaa taate qofa sii kennaara isinii galee miti. So kanaaf akkasitti bazzii aangilanii waan beekuuf haala qilleensaa dhiisii jedheenillee. Garuu ergisiin taphadhu malee tiktook kun zaggaa na'u illee mokkir ilaalayyuu jettee bakka ilaala jetteetuma itti seente. Waan kana ta'eef immoo ani ganamallee isinitti hime. Geemii kana mootus wani nuura baramu hin jiru. Mooyamtus wani nurraa irratu hin jiru. Just moraalii isii eegaa isin jechaa ture malee yaa akkasuma. Osoo wani nurraa irratu jiraate anuu kiisaa baasee kennu jechuuf biko. Isin galee miti. Wallaa wani nurraa irratu tokko hin jiru. Kanuma bazzii aangil taradu bakka mooyattee irribaa kaatee namni iyyuu dhiqatee akkamitti dirree kubbaa seena osoo tireeningiin koon osoo shaakan kana laaluu qabdan daanyaan gillee waa murteessu bar hilla gamana laaletti oofidhamu maalidhamu amma ati seenaa irribumaa kaatet osoo maliyaan godhatin osoo takkeettaan godhatin osoo tireeningiin godhin dhuftu meedaa seente bakka ofirraa qabdee jirti jechuudha alleqe bazzii aangil taradu osoo nama harka namarraa qabu taate halkanii guyyaa asirraa wannoo jiru hordoftoota baay'ee nama baay'ee wal beeku taate sila itti aaruumma. Eenyu ilillii takka kennitee harka irraa qabdi warri dhuftanii bira dhaabbatan galatooma warri haftanillee galatooma warri taaptaap gootanillee galatooma warri cirratanii laaltanillee galatooma faamilii hundi keessanuu galatooma bazzii aangil taradu wallaahi kama dhugaa isinitti maara. Ka kennillee rabbi dachaa si haa kennu kan kenninillee rabbi si haa kennu. Thank you so much. Galatoma ulfaadha kanum namaan arrabsina waliin arrabsina. Geemii yoo taphachuu barbaadde mootuu isiin gaafa an Ameerikaa deeme haa taphattu. Akkas goota ishee haala seenaa. Salaamu alaikum. Salaamu alaikum. Alaikum salaam. Jirta akkamii habiibii taphni yoo waanuma jiru mawullee waanuma jiru haa ta'u garuu akkuma teette isiin taphattee jirti isiin akka hirriba ol kaatee taphatteef bareeda taphattee osoma leenjiin godhin tireeningii minamnillee godhin taphatteerti garuu maashaallaadha ani umuseenaa miti ani jechuun umuseenaa wallaahi lazim taphattee jirti haa ta'u garuu atis hoo maashaallah rabbiin wallaahi mallee akkanuma ol siyaa fuudhu tabsiiftee jirta injiraa miiree bakka garuu akkuma ati jette
Oromoon bakka dur hin jirtu Oromoon guutuu surreen irraa yaa'ee jira. Guutuu takka takkaan surreen irraa yaasaa jirti amaarri jedhi. Kana booda garuu barnoota ta'aaf. Maaliif barnoota ta'aaf? Nama qotota wal guuree nama 40 yaa'ee qotonni kun guutuun akkanatti ziffiq jedhee guutuu kennarraa surree yaasanii galuu jechuun ummuseen geemara miti. Dhageeffata bibi ummuseenan geemaraa miti kanan beekan ummuseenan geemaraa miti. Waa'ee tiktookiitu an tiktook irra ቦኪንግ የምትይ ማለት ነው። እኔ ነኝ የምነግርሽ አዳምጪኝ። ፋኖ ምን ነው ምናምን ብለሽ የምትጻፊ ማለት ነው። ከሙባረክና ከአስሊ ጋር አይደለም የተጋጠምሽው። የተከበረች የአስሊ ምስት ምንም የምታውቀው ምንም የጌም የቲክቶክ ነገር የማታውቀው ጋራ ነው የተጫወቱ። ፋኖ ቦኪንግ አትበይ። የአስሊ ምስት ጌመር አይደለችም። ዱቄታ ፋኖ ኪንግ ትላይ ታች ቁጭ ብላ ይኸውልሽ ንገርሽ እኔ የአስሊ ምስት የተከበረች ኢጃባውን ለብሳ ስርዓቱን ጠብቃ ቤት የምትቀመጠው ነው እንጂ ጌም የምትለቅመው አበባ ለቃሚ አይደለችም። እሷ ዝም ብላ ተጫወታለሁ ብላ ነው ተጫወተችው እንጂ ማንም አላውቃትም። አይኖ ሀቢብቲ ፋኖ ከኔ ጋር ይገጠም አስፈላጊ ከሆነ ፋኖ መገጫት ማሸነፍ ከፈለክ ሙባረክ ጋራ ተጋጠም፣ ከአስሊ ጋራ ተጋጠም። አይኖ ቲቪ አማርኛ ተናገሩ ቲቪ የሙሴና ይሄ ውስጥ የለችም። ይሄ አንቺ የምትተብትቢ ውስጥ የለችም። ሙሴና ትሰግዳለች። እሷ ዝም ብላ ነው እኮ ለልጆችሽ ነው እንደዚህ የሆነ እንጂ ፋኖ ኪንግ የምትይው ከአስሊ ጋራ ተጋጪ ነይና ማለት ነው። ከሙባረክ ጋራ ተጋጪ። ይሄ ግጠሚ ነው ግጠሚ ተጋጭ ትገጥመው ነይ ግጠሚ የኔ እናት። ሙሴና ደግሞ ይሄ ውስጥ የለችም። የቤት ወዘሮ ናት። አይኖ ጃቧን ለብሳ ጽዳቷን ጠብቃ ቤቱ ከራችሁ ጋራ ግጠሚ። ጎበዝ ኡፍ ናበረስ በልቡ አይ ላቭ ዩ ኦኬ። ከራቼ ጋራ ግጠሚ። ሙሴና ጋር ተጫውተሽ ፋኖ ኪንግ አትበይ። ኦኬ የኔ ፍቅር በቃ ተስማማን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جرتا كم؟ الحمد لله. فيا كيسني؟ فيا. Undaaku doktori akkasitti laachatti habibi mangisti doktora waggaa jite Oman faane la mo aadi dabar he normal. yaa waan jiru Ana kidi mo adam ko imbe kabar. ani wallahi amma deeggadda mana keessatti illee dubbadhee ture maan naan jette jaartii xiyyaamilee cabsin minaamin naan jette maaliif jedhi wanni oromoon keessa jiru ati amma reef dubbatteerta afaanuma keessa dubbatteerta oromoon ganda galte ka ganda keetii yoo ta'e malee takka ka waa namatti kennu jiru jechuun oromummaan hin jirtu oromummaan amma afaan bichaa akkanumatti afaanuma bichaa haasawan malee yellam abbaa fedhe yoo ta'e har'a amma fakkeenyaaf kana malee sadii moo afurtu jira bakka hunda hima qaxaqqata nama afranuu mana hedduu laale. Geeffadha Ramza. Oromoon maaliif xiqqaatee Oromoon maaliif mo'atame hojjettanii naggaa dhaggaa waa'uma geemii yaada dhufee hoo ka'e geemiin qaba borus geemiin qaba iftaan isa akka hin geemiin qaba forofaayiliin bichaa agarra malee nu kana rakkoon keenya bakka maaliif tartiimoo eeganii akka duraanitti taphatanii takkitti isaanii nu mootu nama kamiyyuu amma tartiimoo wanti jedhamu hin jiru duraani warri geessu mana mubaarakii fi mana asliitti qabama mana maatiitti qabama kalaas achiin booda hundi namaa tartiimoo isaa eegate irratti hirmaate warra rafinaa jedhani amma jimma addatti geemii qaba harargeen addatti geemii qabdi arsiin addatti geemii qabdi shawaan addatti geemii qabdi oromoon akkana taate bar akkuma kunoo jara biyyatti Itoophiyaatti fixaa irratti kutaa wal fixaa irtuni jarri amma shawaan addatti geemii qaba shawumatu walii kenna akkana ta'e malee ሁሉ ገቢ ገባ ማማ ዶክተር በጊዜ ተከቲ በተራላ ከናትኒ አይሊ አሳይትዲን አንራ ዶክተር ዱበዳ akkuma isin hojjettan beektani haalli amma oromoon keessa jiru kun dadhabbinna guddaa keessa jira beekta dadhabbinna qoqqoodamiinsa baay'ee kennu gadaana nama salphisu keessa jira beekta yoo dhageettullee si jibbisite keessattuu immoo warroota beektee amma ijoolleen qoqqoodamiinsa akkanaa kana ijoollee oromoo keessa fidaa jiran immoo ijoollee diyaaspooraa ala hanqanni beekte akka yaadutti illee akka yaadutti akka ofii yaadutti jechuudha.
malee ijoollee biyya keessa taa'anii immoo qoqqoodamiinsa akkanaa fida illee hin jiru. Keessattuu warri diyaasporaa kunniin warra Suudii Dubaay namni jiran kanneen keessattuu qoqqoodamiinsa ganda keessa kutaa keessa gadi galchanii Warri Dubaayii fi warri Suudii diyaasporaadha isin biratti. ol bakka baafne warra beekan hunda diyaasporaa jennaan Awoo diiyaasporaa alibara Awurooppaa Ameerikaa munaamin kanatti hin reegaa ture diiyaasporaan dhugaa dubbachuu fi uummata bilisa uummata osoo Amma hawaasa akkasii miti laa'idha. Wanni isin faamtan. doktor qoqqoodamiinsa amaa akka Dhagahi akkasii miti. Amma haati seenaa hirribumaa kaatee tiniin dhufte. Bakka taphatte warri onni isii beeku waan danda'u goree allaqee zaasseti. Harka namarraa qabdu geemii taphattee hin beeytu. Akka ajaa'iba taphatte bara warra halkanii guyyaa asirraa taaftaaf jedhu gimmaasha mileenaa waliin taruu maayii kana geemii 100 takka 200 urraa qabdee allaqee. Alhamdulillah noohi. Ni'imaa rabbi namaa kenna ofirratti wallaaluun rabbiin komatuun gaarii miti uummatallee komatuun warri dhufee nama uummanni waan komatamuu hin qabu shukran uummanni hundi wal jaalata. ta'ullee Sababa haati seenaa haadha jaalalaa jaala kabajaa ta'uu waliin yaada negatiiviin kennatina. Doktorri kun saba kanaaf waggaa 27 baratanii yaada negatiiviin kennatina aga isin buusa kanarra. Waan ani isin jedhe qofa dhagaya. Abbaan kenne anamma amala kiyyarraa fakkeenyaaf gizema ofii kiyyaa geemii taphadhuuyyuu geemarri levelii meeqa boo dhufate qalbiin irra nan buutu hin laalu maal hin jedhu normaal no. Ka giiftiin kennuuf hin kennillee ijuma tokko laala hin jaaladha hunda isaanii. Anamma warra kanatti kennes warra hin kenninis wallahi hunduu anaa tokko obboleewwan kiyya waddaa. Warqeeta hundisaa baay'ee kanatti amanaa. Isini galee ani bar ganamallee isinitti hime inni amma fakkeenyaaf Hamzaan biyya kana jira hin beeka. Fakkeenyaaf ijoolleen natti dhiyaatan hin beekan. Anka isinin jiraa jiru anamma fakkeenyaaf nu riskii kennaa fi dhumin malee ispoonsarri biyya faranjii nu hin qabne hin jiru. Isini galee geemii kana taphannee ispoonsara naqatuuf ittiin wal fuudhuuf miti. Karoorri nu jalaa badu tokko hin jiru isinin jira bara. Uf laaluu dhuftee amana baqa wallahi kanuma. Biyyattillee waa godhatu yoo ta'e nama bira ta'ee uummata yaayyuu mana ijaaree qabu hin beektan. Waa takka waliin irraa dhuu jiru wallahi kun Hamzaa hiriyaa kiyya hin beeku. Waan ta'an keessan dhagaa gaafa dhaabanii ni tu'amu ofirra dhaabbatu immoo dhugaadha yaani. Sirriitti maala bara amana. Bara Oromoon tun yaa obboleessa kiyya ani beekta ammallee maaliin jaan beektaan dhaamsiin ani kan nuuqa biraa qabtu jira seeda daktor. Wal ifii dogongora karaa dogongoraa yaatanii giiftaroota Oromoo maarree jettanii Oromoo sin komatinaan jaalan. Wallahi bari achiin bariitu anamma taphalleen taphanne ati isinuu dhiiftanii haati seenaarra ifi ilaalettee dhufte bari achiin bariitu taphaa TikTok kana gubbaa jira. Ummata kana eenyu dhiisa jaalaa namni tokko ammaas boru eenyu taphachiisee nakaan narra ilaalaa jira. Diyaasporaan kun dalagataa akka keenyaatti dooraala sa'aatti dooraala 8 dalagatee oolaa galgala gaafachii dhufe sanirraa gumaachee isinii godhaa jira. Gara galtanii Oromoo ettanii waliin komatina waan dhufe alhamdulillah galatooma hawaasa kiyya akkasii har'a haati seenaa mana sii warra dhuftan mana kabajaa mana jaalalaa jirtanii jaalala gaggeessaa gala asirraa. Allaka. Mooyatteer diibar Hamzaa hirribaa kaatee. Aboo maal taate tapha akkanaa maal taate moo mee eenyutti jidduu kana eenyu tapha kanaanuu taphate waatis ani waan si ajaa'ibu ganamarraa taphii kanaan jaalachaa oole jaalalarraa kun hundi dhufe namnummaan lafa akka taa'u. Ani Mr. Hamzaan duraan taphtaa akka namaa fi godheen beekan har'a ifii xiyyaafin taphtaa wallahi Garuu humna ofiitii ol seenuu san balleessite bakka malee seente. Gabbara eessa dhaqxee doktora eessa dhaqxee yoo ishiin kana wajjin hin qaxaroo qabaatu. Awwa bal'aa doktor sii garaa nu nyaate. Ani itti dhagayama jireetti malee akkasiin taphattu hin barbaadu wallahi. Deemii taphattee na jiraachisuu miti osoo nama wannoo taatu harka dhalaa barbaadu taate mana madaamin argu 25,030 baatiin fiddee dhufti. Akka ilmoo xiyyaa deemtee baratti bar laangujii baratti quraana qaraati eenyu jaartii barsiisee qaraasise. Maal taatanis of laala jennaan bakka hissan maataan beerri kutunuu taphataara halkan asirra taa'ee maa jedhaa jira. Intaloon tun akka jaarsatti na laalaan jirtu mana hidhaa itti ta'e anummaan kunuu jedhee gadhiise malee koo anee fillaagoote adeellam wallahi. Wallahi dhugaa dubbachuuf namni 40,000 jaalala seenaa qabudha.
dhugaa dubbachuuf kun waan guddaadhaan akka namni kun maaliif jennaani geemiin amma moo'uu fi moo'atamuu wama jiru garuu itti dhaga'amuun lee qabaa ittillee garuu namni hedduun ni jaalatan jaalala isaanii argisiisanii jiran namni waan danda'u namni museenaa jaalatu hundi isaa waan danda'u godhee jira nuti ammoo nurra laaluu fi akka abbaan daraartuu jedhan biyya baay'isawuu illee hin jirru diyaasbooraallee miti miskiinuma tokko so kanaafuu garuu wallaa yaani namoonni ammasiitu dhufanii isaan bira dhaabbattuun suni baay'ee natti tole maaliif jennaan yeroo hunda asirraa taaptaap godha akkas godha lolaan kiyya dhufe maaliin kiyya dhufe waan hin jenneef akka nama akkas hin jenneef baay'ee taphatanii namni hangasii dhufee isaan laaluun iyyuu gammachuu guddaadha jaalala isaanii qaban ibsuudha kunan akkas jedheen fudhadha asumaanuu